Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatii fi ashamaa harka fuunee jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin faana jiraatu an nagaa fuute galata rabbii isinis nagaa fayyaa guutuu qabdanii abdiif amantii guddaa isinirraa qaba. Akkasumas warroonni akka tasaa miliyooniidhaaf maatiin taane sabiskiraayib godhaanii jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni maatii taatanii jirtan immoo hedduu tokko galatooma, baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa maal qabattee dhufte naan jechuun keessaniin oolu. Guyyaa har'aa wanti qabattee dhufe video baay'ee nama gaddisiisu baay'ee onnee nama cabsu tokko argee dhufe jechuudha. Video warra Amaariffaarraa warroonni argitanii jirtu, warroonni hin argine immoo hin jirtu jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii afaanumaan isiitti video isaan muree hin finne ijoollee baay'een argitanii jirtu ta'a. Yoo barbaaddan immoo koomentii jalatti naa barreessaa. Linkii isaa fidee isinii kaa achirraa deettanii ilaaltu jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii hiriyaa lammantu wal jaallata ture. Hiriyaan lamman kun laayifii bareedaa walii wajjin dabarsanii baay'ee wal jaallatu, baay'ee wal kabaju jechuudha. Dhumarratti otuma jaalala keessanii jiraa miti reetuma walii wajjin jiraataniitu dhumarratti maal ta'a mucaan garaatti hafee jechuudha. Mucaan garaatti hafeetu hin ulfoofte jechuudha. Gaafa ulfoofte jettu saniin booddee isheen akka deessu barbaadde abbaan manaa ishee sun immoo akka hin deenye yookaan akka mucaa kana hin barbaanne itti hime jechuudha. Saniin booddee mucayyoo kanaan argaadhuma keeyyuu hin danda'u sin barbaadu ergii ulfooftee jedheen hin jibbe jechuudha. Inni kuni ijoollee nama kan biraa irratti hin argama jechuudha. Wanta akkasii darbee hin jira jechuudha. Osoo walii wajjin jiraatanii shamara tokko wajjin dhiirri tokko gaafa jiraatu tasa harkaan lootee jechuudha. Harkaan milixxee ulfaa'uun hin jira. Kan hin barbaanne baasisus baay'ee jira. Maal baay'ee jira. Inni kun miidiyaarra ba'amee dubbatame malee baay'eetu jira jechuudha. Saniin booddee ergaa ulfooftee argaadhuma keessin barbaadu baasuu qabda jedheenii cinqee maal jedhee mucaan afuuratti qabee jechuudha. Hin barbaadu jedheenii mucaa kana akka isheen baasiftu godhe jechuudha. Erga mucaa kana baastee booddeesi bakka akka walii wajjin hin jiraanne itti hime jechuudha. Si wajjin hin jiraadhu, sin barbaadu, seera kootiin ala ulfoofte anaan alatti osoo nan gaafatin ulfoofte waan ta'eef sin barbaadu jedheenii itti hime jechuudha. Egaa mucayyoon kun akkamaa gootu eessa haaleettu furmaatan qabdu maqaan itti ba'ee jira. Waa hundumaan egaa cabsaa biyya keessaan beektu gaa maqaa cabsuu maarreedha hin jira mitire akka taatu wallaalteetu abbaan gurbaa immoo haati mucaa sanaa hin jirtu jechuudha. Haati mucaa sanaa hin jirtu. Saniin booddee haati mucaa sanaa jalaa duutee jirti. Saniin booddee abbaadhaan ilmi maal jedhaanii fuuchuu qabdaa jedhaanii abbaan immoo ilmaanii situ fuuchuu qabaa waliin jedhu. Wal karakaru yeroo hundaa mana keessatti abbaan fuudhii manni qobaadha. Namni waan godhu hin jiru jedha. Abbaa tokkoo fi ilma tokko bichaa gala nu fuuchuu qabda jedhaanii abbaan immoo ati geesseetta ati fuudha geessee jirta waan ta'eef ana ofii kootiin fuudhu situ fuuchuu qaba jedheeni yeroo hundaa wal karakaru wal lolu jechuudha. Waa'ee fuudha ati fuudhii irratti. Saniin booddee mucaan karakaree abbaa situ fuuchuu qaba. Yooti dura fuute anis boodaan fuudha waan ta'eef amma fuuchuu hin danda'u. Dursee situ fuuchuu qaba jedheeni osoo wal fincilanii osoo wal karakaraniitu dhumarratti abbaan egaa dhalaa barbaaddachuutti ka'e jechuudha. Gaafa dhalaa barbaaddatu namarraanis maal jedhee dhalaa kana hordofuutti ka'e. Dhalaan kun egaa dhalaan argatu kuni dhalaa eenyuti? Dhalaa ilmisaa jaallachaa ture mucaarraa baasisee akka tasaa ta'e gaaqixximennaa walitti dhufan ibboo. Isa booddee dhalaa kana hin jaallate jechuudha abbaan. Akka ilmi jaallachaa ture hin beeku abbaan. Garuu intalli hin beekti. Sila gurbaan aarse. Mucaa ofirra sin fuudhu jedheeni mucaallee ofirraa baaftee ilmi namticha aarsee jira jechuudha mucayyoo kana. Osuma beektu gixximennaa itti galtee walii galanii walaa sobsiisanii saniin booddee amma jiraatan walii wajjin jiraatanii saniin booddee ilma wajjin wal barsiisuudhaaf mana fidee jechuudha akka tasaa. Mana gaafa fidanii amma kiu jechuun egaa amma eessatti miliqure ba'uun hin jiru. Mana gaafa fidanii jedhanii intaloonni jaallachaa ture ulfarraa baase sanaadha.
Sabboodee wal bariin isheen jaalladhe ishee kanaa jedheeni abbaani. Saniin booddee harka wal qabanii wal dubbisanii ishee kana jaallattee dheen eenennaan isa booddee mucaanii akkuma joonja'u wayii intanii akka waa'uma ta'e jechuudha gattaa yennaan ofirra gattaa maal taatan jedheeni isheen hin beekti silayyuu inni hin beeku kiu jedhee akka gaggabuu wayii ta'e akkuma isaatti ofirra gattaa'e. Saniin booddee walii wajjin haasa'anii walii wajjin taphataniitu gara manaatti galte mucayyoo. Gaafa gara manaatti galte jettu itti dawale gurbaan maaliifitu abbaa koo jaallatte maaliidha wanti itti barbaadde maallaqa yoo barbaadde sii kenna jireenya abbaa koo keessaa ba'ii abbaa kootiin heerumtuu hin barbaachisu jedhanii balaatti buuse jechuudha. Dirqama itti heerumuu qaba jettanii sanima. Abbaa kee jaalladheera irraa qabameera si waan si gashuun qabu jireenya kiyya keessaa ba'i jetteen. Gurbaan dideema silkiitti dawwalaa silkiimatti dawwala akkanatti wal gubu silkiitti dawwala abbaan hin beeku. Utuu beekeeti hin fuudhuyyuu hin beeku inni waan dhoksaati. Saniin booddee mucayyoon diddeedhuma baqa yeroo hundaa inuma wal karakkaruu inuma walitti deddeebisu taasisaa otoon citee badee abbaa keerraa adda ba'ee jiraachuu hin danda'u jettee. Isuma na fuudha ani haadha sii ta'a jettee. Ani haadha sii ta'a abbaa kee manna fuudha jettee. Hin maraatta malee ol lafa lixxus ol baatus gadi baatus ani abbaa makeetti heerumattee qabde kaa mucaan silau aarsee. Saniin booddee baqa gara dhumaarratti maal gore wanti godhamu hin jiru zim jedhee madhiisee yeroo hundaatti dawwalee sossobataa maallaqa yoo barbaadde maallaqa sii kenna abbaa kiyya dhiisi jedhaanii guyyaa tokkotuma jedhu ishee rafaa jirti itti dawwalee jennaan eenyudha jetteen numarraan fattee yubeette isuma aarsuuf isuma gubuufi baga aarsitee jedhe baga aarsiteen jedhaan dhugaa rabbii eenyudha jetteen achuma silkiitti dawwalee eenyudhaan isin beeku jettanii silkii irratti cufattee. Saniin booddee abbaa koo jiraachuun maaltu si barbaachise abbaan koo nama dadhabaadha nama si gammachiisu miti nama fedhii kee si guutu miti dhiisi abbaa koo dargaggeessa biraa dhiira biraa barbaaddadhu jedheen. Saniin booddee maal jetteeni abbaa keetiyyuu si caalaa na gammachiise jetteen. Abbaa keetu si caalaa na gammachiise fedhii walii wajjin jiraachuu irratti kan gammachuu walii wajjin qabu abbaa keetii wajjini si waliijini ati hin dandeessu iyyuu tortoraa wayiidha jetteen ati hin dandeessu tortoraadha jetteen argitanii rakkoodha dubbiin kun beektanii. Isaanis sobdi malee sobdi beektaa isuma aarsuuf gana fakkaate akkasitti baqa otuu wal karakkaranii rakkoodha kan dubbiin jarri nama wal karakkaru. Abbaan egaa mucayyoon fuudhee maatti beeka isa baasaa lixaga inni silama aarseen fuudhee hin galfatee abbaan egaa hin beeku utuu hin beekatee ittiin galfate ture waan hin beekneef fuudhee manatti gittee mugaree mucayyoo galfatee walii wajjin jiraachaa jiru amma jechuudha. Egaa maal gaarii gurbaa waan godhu dhabee akka ta'us wallaalee ol utaalees gadi utaalees achi bu'ees abbu'ees waan godhu wallaalee jechuudha. Yeroo tokko gaafa dabaa namatti yaadanii gaafa waan hamaa namatti yaadanii intura hin bubbula malee dhufee namaan ba'aa jechuudha wantichi deebi'ee naanna'ee garuma zoora jechuudha. Kanaaf inni mucayyoo kanarraa ulfa baasee mucayyoo kana siin fuudhu jedheeni duraanii walii wajjin jiraachaa ture baqa amma deebi'ee jibbe jechuudha dhiisee ulfooftee namni tokko akkuma argitan goyoomsaadhaanii maallaqa nama laalee nama jaallata yookaan bifa laalee nama jaallata uumama tokko laalee nama jaallata boodarra nama jibba boodarra nama nufaa jechuudha. Kanaaf jennaan ijoolleen durbaa keenya of eeggannoo godhaa of jabeessaa nama maalummaa isaan beekne nama eenyummaa isaan beekne osoo hin qoratin otoo maatii keessan hin laalchisin ofii keessanii hin beekin zim jettanii hin heeruminaa isiniin jechuun barbaada maaliif rakkoodha. Sanuu nama ganda tokko nama naannoo tokko nama beektanitti yoo heerumtan malee isaacee ba'anii baddaadhaaf sayyootti heeruman suni hin ta'u baay'ee rakkoo dhugaa baay'ee tokko rakkoodha. Kanaafiyyuu of eeggadhaatii of eeggannoo cimaa godhaa isiniin